Roomee 12 lakkoofsa 9 irraa kaanee itti fufna. Mee lakkoofsa 12 nakin dura jaakaanu akka ayyaana waaqayyoo isa nuuf kennametti kennaa garaa garaa qabna. Kennaa isa waan waaqayyo nutti namatti ibsu dubbachuu yoo ta'e akka namicha akka amanticha wajjiniin walii galuutti dubbachuudha. Kennaan keenya hojiidhaan nama gargaaru yoo ta'e hojiidhaan nama gargaaru hin jabaanna. Barsiisuu yoo ta'e barsiisachatti haa jabaatu. Barsiisachatti haa jabaatu. Kennaan isaa nama gorsu yoo ta'e gorsutti haa jabaatu. Inni namaaf kennu gara qulqulluudhaan haa kennu. Inni dura bu'us dhimee haa gaggeessu. Namni namaa o'us fuula ifaadhaan haa hojjetu. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'u. Waan hamaa jibbaa wanta gaarii ta'e qabamaa jiraadha. Radeebiyaa ishee kan dubbisaame. Nama jaallachuun keessan jaalala dhugaa haa ta'u. Waan hamaa jibbaa wanta gaarii ta'etti immoo qabamaa jiraadha. Jaalala obbolummaatiin ho'isaa wal jaalladhaa. Walii keessaniif ulfina kennuudhaaf wal dorgomaa. Waa dhimma baasuudhaaf hin dhibaayinaa. Hafuura gubaa qabaadhaa. Gooftichaafis of irraa bu'aa hojjedhaa. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuutti cimaa. Waan waaqayyoof qulqullaan warra waaqayyoof qulqullaan rakkina isaaniitti gargaaruu keessaa qooda qabaadhaa. Keessumooti simachuutti maal godha? Dhimma jedha. So tufnee dubbisuu dandeenya guddaa itti fufnee ilaaluu dandeessu garuu kana duwwaa irratti dubbadha. Dhimma jireenya amantii kutaa torbaffaarra jirra. Amantii isa jedhu kutaa ganama ja'affaarra turre galgala kana immoo jireenya amantii keessaa kutaa inni torbaffaan bilchiinadha. Mee bilchiina jedhame jedha ammas deebi'aati. Bilchiina waliin ilaalla. Sireesilii amantiidhaaf hafuuraan akkasiin dhageeffatan baay'een barbaada. Jireenya amantii keessatti bilchinni baay'ee gaarii akka ta'een kutaa bilchinaa isinitti dubbadha. Phaawulos ergaa isaa keessatti warra Roomaatiin maal jedhaa? Waaqayyoof hojjechuuf namootaaf hojjechuu giddu galeessa godhee dubbata. Waaqayyoof gaafa hojjettan namaafis gaafa hojjettan akkamitti akka hojjettan jedhu sana nutti hima. Namni waaqayyoof hojjetu namaaf hojjeta. Namni namaaf hojjetus waaqayyoof hin hojjeta. Isaan kun nama jechuun uumamaa waaqayyooti. Fuula fakkaattii waaqayyooti. Waaqayyoof gaafa hojjennu nuyi garbicha taanee hojjenna miti. Mucaasaa waan taaneef hojjenna. Qacaramaa miti waaqayyoodhaaf. Gaarii wanta gaarii ta'e hojjechuudhaaf mindaa waan nyaannuuf waaqayyoodhaa mindaa waan argannuuf mana gaarii waan nuu kennuuf jireenya gaarii waan nuu kennuuf hojjenna miti. Abbaa waan nuu ta'eef nu mucaasaa waan taaneef hojjenna. Garbichi hamma hojjete mindaa isaa argata. Ilmi immoo dhaaltummaa abbaa isaatiitu nama bifatiin guutummaatti fudhata. Garaagarummaan garbichi gidduu fi ilma gidduu jiru dheeraadha. Namaaf hojjechuu keessaa qooda qabaadhaan jedhu namni bineensaaf hin hojjetu hojii. Namaaf hojjeta. Inni konkolaataa bitus namni akka yaabbatee deemuuf. Inni mana ijaarus namni kireeffatee akka keessa jiraatuuf yoo dhabeeyyuu. Waan hojjennu kamiyyuu itti argannu malee itti fudhannu malee namaaf hojjennu. Namaaf hojjenna jechuun immoo gaafa namaaf hojjennu immoo akka nama waaqayyoof hojjetutti hojjedhaa jedhama macaafni keenya. Akka nama waaqayyoof hojjetutti. Mindaatti nyaachartu namaaf gaafa hojjettan akka nama waaqayyoo irraa gatiinsaa beenyaansaa isinii kaffalamaa jirutti hojii gaarii qulqullaatee akka hojjechuu dandeenyu muka. Akka kennaa waaqayyoo nuuf kennettidha. Akka waaqayyoo kennaa isaa nuuf kennetti inni barsiisuu cimsee haa barsiisudha. Maal godhe? Cimsee lallaafiseera miti. Sasalphisee jedha miti. Cimsee haa barsiisu inni barsiisudha. Kennaa waaqayyoo nuuf kenne keessaa barsiisuu jira ta'e yeroo dheeratu hin jedhin dadhabeeratu hin jedhin. Nuffeeratu hin jedhin naa kaffalamaa jiratu hin jedhin. Fudhataa jiru utuu jedhetu lakkaa'in. Inni barsiisuu cimsee akka barsiisuu danda'u tokkotti barsiisuu qaba macaafni keenya. Cimsi barsiiseedha. Inni kennu immoo garaa gammachuudhaan haa kennuudha. Kennaan isaa immoo kennuu ta'e immoo caalchisee kennuu isaatti haa fufsiisuudha. Kun jireenya amantii keessa isa jirudha. Kan gorsuudha dhumarratti. Kennaa nama gorsuu yoo ta'e gorsuutti haa jabaatudha. Namni gorsu immoo itti jabaachuu qabaadha. Hafuurri gorsaa, hafuurri nama gorsuu, hafuurri nama jajjabeessuu kana godhadhu asiin bayi achiin bayi jettee hafuurri gorsuu si keessa jiru utuu of hin qusatiin itti jabaachuudhaan fudhataa jira moo fudhataa jirti moo fudhataa hin jirtu hin jedhin itti jabaachuudhaan gorsuu kee itti cimii jedhaas kee. Inni gorsuu isaatti yoo cime ayyaana gorsuu dabalata. Inni barsiisuu caalchisee cimsee utoo danguutii yoo barsiise ayyaana ittiin barsiisuu dabale argata. Ayyaana dabalachuu barbaadatan utuu nuffiin utuu amalli kee ittiin jijjiiramin kennaa sii kennameen yeroodha kun yeroo miti tun jedhin caalchiftee hojjechuun ayyaana sii dabala. Inni kan biraan maal jedhaa?
Inni namaaf kennu garaa qulqulluudhaan haa kennu dheeti. Inni dura bu'u immoo dhimmee haa gaggeessudha. Gaggeessummaa kana waaqayyotu naa kenna jedhee dhimmee ama'ee hojjechuu qaba. Yoo akkas ta'e hafuura ittiin gaggeessu caalchisee argata ammas. Somaaf sagada galtaniitu ayyaana dabalattu miti baay'eesa. Kadhannaan baay'een dibata nuu dabala miti. Namummaa keenya safoonii kana maal godha beektu dhokseeti. Of tuulummaa keenya dadhabbii keenya hunduma isaa gadi balleesseeti addunyaa furaatti akka galu nu godha malee hojjechuu keenya hojiin keenya ifaa ta'uu isaatu ayyaana nuu dabalanuuf. Macaafni qulqulluun maal jedha wangeela Maatiyus boqonnaa 5 abbaan qabeenyaa sun maal godhe isa hojjetuuf sanaaf itti dabalee kenneefedha. Isa dhaqee awwaale sana garuu irraa fuudhee gara ibiddaatti badee isa hojjetuuf dabarsee kenneedha. Hojjechuudhaan kennaa keenyaan hojjechuudhaan ayyaana isa caalu dabalan. Yeroo tokko namoonni gaarii hojjetanii ka'anii dhumarratti hidhaashii balleessu. Hidhaashii balleessu. Midhaan madaabaraatti naxxanii yookiin damma madaabaraatti naxxanii yoo gabaa geeffattan duruu gara baadiyyaatti deemtan gabaatti yoo geeffattan hidhaan isaa sirrii miti taanaan dammii keessaa yaa'ee dhangala'ee dhuma. Qabaan isaa baay'ee murteessaadha. Baay'ee kadhachuu beeku, baay'ee dubbisuu beeku, baay'ee deddeebii beeku, hidhaa isaa garuu hin beekan namoonni tokko. Waldaa keessaa baay'ee jabaatanii yookiin mufii ji'a tokko, mufii dubbii tokkoon, mufii wanti wayitiin chaalenjii xiqqoo tokko wayitiin dhangalaasanii waaqa godhe lafa naqu. Macaafni qulqulluun maal jedha beektu namni waaqayyoodha qabaa waan hundumaa. Fardi looguma keessa jiru akka barbaadetti hin socho'udha. Fardi looguma hin qabne garuu akka barbaadetti fiiga. Fardi looguma keessa jiru garuu abbicha irra taa'u sanaan gara barbaadetti loogumama. Kennaan keessan waan waaqayyo isinitti kenne yeroo waaqayyo nutti kenne kana beenna taanaan waaqayyo wanta nurraa barbaadu sana taasifnee kaane kennichi gara nutti barbaannetti deematu hin ta'in gara inni sanu keessa kaa'ee barbaadetti nu deema. Kennaan keessan akka guddatu barbaadu taanaan gara ofii barbaadetti geessuun barbaadina. Gara namni barbaadutti geessuun barbaadina. Gara jaallatamummaatti geessuun barbaadina. Kennaan keessan lafa sin arrabsuutti sin geessuu danda'a. Lafa sin tuffatuutti sin geessuu danda'a. Jecha namaa biratti sin geessuu danda'a. Ol kaafamuu biratti sin geessuu danda'a. Iddoo isinitti bareedu isinitti tolu sin simatan harka isinii reeban biraatti duwwaa hin eeginaa kennaa isin keessa jiru. Kennaan isin keessa jiru isa sin arrabsu bira sin ga'a. Isa sin simatu bira sin ga'a. Hundumaa dhaqa. Amala namoonni hin bilchaanne maal godhu namaaf ulfina kennuurra caalaa wal kabajuu maqaa gaarii walii kennuurra caalaa maal jaallatu namoonni hin bilchaanne dhoqqee walitti dhoowwuu jaallatu. Dhagaa wal baachisuu jaallatu. Amala namoota hin bilchaanne kan biraa maal agarsiisu yeroo wayii baay'ee gammadu. Yeroo wayii baay'ee isi jaju. Yeroo wayii baay'ee ol kakaasu. Yeroo wayii immoo baay'ee konfidensii ofii kennu. Yeroo wayii immoo ofii isaanii of salphisu. Yeroo wayii immoo ofuma isaanii nama salphisu. Yeroo wayii ofuma isaanii immoo kiiloo afaan isaanii keessaa illee gadi buusu. Amala namoota akkasii amala namoota bilchaatoo hin taanedha. Hin dubbatte yoo ta'e si'a 3, 4, 5 irra deddeebii itti yaaditi. Yoon dubbadhe bitaatti maal fida? Yoon dubbadhe mirgatti maal fida? Yoon dubbadhe duubatti maal fida kan jedhu irra deddeebitee yaaduu si gaafata. Bilchinni salphataa nama hin godhu. Walga'ii keessatti, tuuta baay'ee keessatti, madarakii olaanaa keessatti, qabeenya guddaa keessatti, aangoo guddaa keessatti si salphisa miti bilchinni. Ol si kaasa. Maqaa gaarii sii kenna. Waaqayyo Musee maaliif dhaqeetii gaafa inni waggaa 40 ta'e Israa'eliif falmuu barbaadeetu gurbaa warra Gibxii tokko qabee rukutee ashwaa jala buufnaan yeroo Museen ka'eef yeroo Waaqayyo ka'e gargari. Musee ganaa Waaqayyo bilcheessuudhaaf lafa onaatti geessuu qaba Waaqayyo. Gara lafa onaatti bakkeetti keessaa baasee waggaa 40 hoolaa eskisee akkatti obsattiin hoolaa eegan barsiise. Obsattiin bakkee keessa bineensa keessaa nama hoolaa eegan saawwaa eegan Yetroo biraa biyyuusaa biraa eegan barsiise. Harka namaa barsiise. Quufa mana mootii keessaa baasee beela mana Yetroo agarsiise. Misaa malee ooluu agarsiise. Qoraattii keessa deemuu agarsiiseet akkasitti bisheessee dhufee bilcheesseet hodhu ammas asitti kennan iddoon kun qullaadha. Ammas hin gaggeessaa. Isa kaleessaatiin akkatti kaleessa hoolaa dhooftu nama dha'uu hin dandeessu. Akkatti kaleessan hoolota bakkee keessaa arrabsitu hin arrabsitu. Eeguu isaan si barsiise malee dha'uu isaas hin barsiifne. Kootu amma milikitaan si wajjin ta'a. Saba koo sitti kenna dhadhee Waaqayyo. Nama bilchaanetti Waaqayyo saban kenna. Nama bilchaanetti Waaqayyo ministiriin kenna. Nama bilchaanetti Waaqayyo kennaa hojjetu hin kennu. Yoo qabaattan iyyuu isin harka jiru isin harkaa bukaata. Hamma hojjete irra caalaa balleessintu baay'ee ta'a. Bilchinni baay'ee murteessaadha. Mirbadhaa bilchinneedhaa midha balaati.
baay'ee murteessaadha. Ani jireenya koo keessatti bilchina nama waaqayyo bira. Musee eegee bilcheessee booddee uleedhaan akka deeman akkamitti akka waaqayyo dhaganii gabarsee booddee sabatti gadhiise kenne waaqayyo. Saba 600 nama bilchaanetti hin kennu waaqayyo. Kaalebeedha macaafni qulqulluun. Kaalebeedha keessa deebiigetti. Kaaleeb Iyyaasuuni loltuu ta'etu Musee irraa fuudhee saba gaggeesse. Kaaleeb garuu loltuus hin taane. Maal ta'e beektu? Karaa waaqayyo duukaa bu'u yaada waaqayyo duukaa bu'eetu biyya aneef damma Iyyaasuu dhaaleedha. Eenyu feenyu taane? Kaaleebiif Iyyaasuu. Kaaleeb maaliin dhaale? Gaggeessaa ta'ee dhaale miti. Yaada waaqayyo isa biyya Gibsii keessaa sin baasee Kana'aanin sin geessa jedhu sana yaadicha duukaa bu'eedha. Waggaa 365 kan jiraate Henook. Nama akka yaada waaqayyootti jiraatedha. Daandii waaqayyo irra deddeebi'edha. Bilchina kun. Yaada waaqayyo dargaggeessa namni waggaa 365 namni 900 waan jiraatuuf yeroo sana dargaggeessa. Akka yaada waaqayyoo duukaa yaada waaqayyoo wajjin deddeebi'a. Akka yaada waaqayyootti jiraata. Daandii waaqayyo irra deddeebi'edha. Kanaaf hin duune waaqayyo isa fudhateedha. Henooki. Lamee utuun bilchaatiin birrii gaarii argachuu barbaaddu ta'e kuftaniittu. Kufuu barbaaddanii ka'ataa jirtu. Utuu qabaasaan beekiin naa kenni jettanii kennaa fudhachuu waan ta'eef fudhachuu barbaaddu taanaan qabaasaan beektan taanaan qabaasanaa rukutan barbaadaa jirtu. Waan fudhatan sanaa rukutan barbaadaa jirtu. Mana waaqayyo keessaa tuqee waan nu gannu baasu hin beennu hin bilchaannu taanaan. Dibata waaqayyo nutti kenne kana keessaa yeroo itti gadi baanu hin beennu hin bilchaannu taanaan. Afaanaa nutti kenname kennaa raajummaa nutti kenname kennaa farfanaa nutti kenname umurii nutti kenname kana bara nutti kenname kana bilchina hin qabnu taanaan lafatti dhiifnee keessaa baanee baanu hin beennu. Si'a takkaatti wanti qulqulluu ta'e sikiyaa garagaluu hin qabu sikiyaa dhangalee geggeyaa dhangala'uu hin qabu. Jireenya gaa'ilaa keessatti jireenya amantii keessatti miira dargaggummaa keessatti bilchaataa ta'e. Wixixixixixi hin jedhiin sitan hima. Hin soba biyyi lafaa ganama siintiin badheera. Warqee keenya nu harkatti gojoma'ee kosii isaa nuu kennuu barbaada beektu. Diyaamendii nu harkatti arge malee hojjaa keenya guddaadha beekumsa keenyatu guddaadha akkaataa keenyatu guddaadha biyya guddaa waan jiruuf seetanii nu morma miti. Diyaamendii keenya nu harkatti fayina keenya nu harkatti arge. Nu inaafaa fayinas arganne kana jireenya amma arganne kana inaafeetti balfaa ishee guurtee nutti fiduu barbaaddi. Waaqayyoof hojjechuu waaqayyoof jiraachuu jechuun isa Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'ee sana fayina arganne sana qabsiisa arganne sana fiixaan bahinsa keenyaaf dhaabannee bara baraan gooftaa wajjin jiraachuu kanumaafi. Kee gaaf tokko Phexros Yesuusitti namoota gooftaa lallaban kasasuu dhaqe. Maal jedhe beektu? Yesuus jedheenaa noo bartoota keetii si duukaa deemaa turre seexana baasaa jirra si duukaa deemaa jirra jarittiin tokko duukaa buukutuu keessa miti nu wajjin deemaa jirani garuu maqaa keetii seexana ifachaa jiru naani eenyu isaanii Yesuus kun as keessa deemanii kun achi keessa deemanii seexana baasaa jiru miti ennaa maqaa eenyuutiin jedhe Yesuus maqaa keetiin ennaa jedhe Yesuus ennaa inni illee tammeessuu deega akka Yesuus zindari taa'e gadi akka jedhu barbaade nyaatta Yesuus akka Yesuus warri maqaa kootiin hojjetan garee keenya jedhe hin galte kaa jira Phexroon hin galee Phexroon Phexroon keessa ni qabadhaati Phexroos hin galee gaa galanni waaqaa haa ta'u Phexroon keessa ni qabadhaati Yesuusiin jedhame Yesuusittidha naman kaasasiin jedha salphattee deebita dhugaa kana dhattee hin qaaneesse hin deemu gaaf tokko immoo kenne Phexroos maal jedhe beektu nan deemaadhe Yesuus yoon deeme sinii wayyaade ayyaana koo furan koo sin ergana eessa rattaa'e eetta nu bira maal akkamitti waa dagataa bilchaataa miti Dabiitii waa gadhiisaa rabni isaas kismati kan Phexros jijjiirame moo salphaatti jijjiiramtaati dhugaa Yesuus harka ol fudhaame wayyoo inni Phexrosin geeddare anaan isiniin hin geeddarameen jedha maaloo dhugaa waaqayyo tasaallee baqa ani abdiin qaba dhugaa Phexros waan hin jijjiirameef ayyee jijjiirama qaba daayijiriifata waa dubbachuuttis waa eessa xannaan Yesuusitti garagaleetu seexana na jogoo duraa ture dura maalidha bartuudha ammoo seexana Yesuus irra deddeebi'ee Phexros maal jedha Phexros maal jedha sin jaalladha Yesuus sin jaalladha na jaalladha na jaalladha eentutti kaase beektu Phexros ofuma isaa Yesuus ofitti kaase sin jaalladha malee Yesuus baay'een sin jaalladha jedha shoora Yesuus baay'ee nama ariifataa tokko jidduu baay'ee nama jannaku baay'ee jannakumaa ture Yesuus nama billaa baatee duukaan uumatu jeetu kana isa booddee sin jaalladha na jaalladha boolota koo eegi na jaalladha maal eegi ilmoolee koo eegi na jaalladha na jaalladha odee kana goota
Jaalalli kanaan mul'ata malee kan afaan hin miti. Yesuus kan akka keen jiru Yesuus jettanii uutaadhu miti baay'inaan. Kan akka keen jiru jireenyaan agarsiisi. Halleluuyaa. Ameen jedhii kana bali. Kennaa guddaa qabnu, umurii bareedaa qabnu kana, yeroo bareedaa qabnu kana ogummaa dhabna taanaan, bilchina dhabna taanaan nu harkaa balleessiti. Harkoon keessanii qabaadha akkas jedhame. Hin bilchaattaadha dabalaati. Kana booddeedha. Jireenya bilchinaan sirraa eegaadha. Jedha amma dabalaati. Jireenya bilchinaa